Nagaaf araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa toora onlaayinii kamirratti iyyuu kan argamtan tarii viidiyoon kun karaa yuutuubii meetii chaanaatiin yookiis immoo toora garaa garaatiin kan isin qaqqabu feesbuukii fi instaagiraamiidhaan akkasumas teelegiraamii, waatsaappii fi kanneen birootiin illee kan isin bira ga'u. Nagaan keenya nagaan hafuuraa isiniif haa baay'atu. An obboleessa keessan Katamaan jedhama. Waldaa ijoollee waaqayyoo keessaan tajaajilamaa. Wanta amma fuula keessan duratti argaa jirtan kuni kitaaba waldaan ijoollee waaqayyoo hojjettee dhiyeessitedha jechuudha. Waaqayyoo gargaaree mul'ata waaqayyoo nuu kenneen kitaaba kana gurra dubbistootaa biraan geenyee jira jechuudha. Egaa iddoo kana keessatti kitaabni kun maal jedha? Maal irratti xiyyeeffata? Yaadni kitaaba kana keessa jiru maal inni? Kitaaba kana immoo akkamittiin argamuu danda'a? Gaaffiin jedhu yoo jiraateef wantoota qabiyyee kitaaba kana keessatti barreeffamanii fi yaada kitaabni kun irratti hundaa'ee barreeffame akkasumas immoo haala kamiin kitaaba kana immoo argachuun danda'ama? Yaada cuunfaa kitaaba kana wajjininis wal qabatee yaada jiru waan muraasa isaa isinii kaa'uun barbaada jechuudha. Mata dureen kitaaba kanaa akkuma iddoo kanatti argaa jirtan iyya dhageetti dhabe mata duree jedhuun qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Walumaa galatti egaa kitaaba kana gubbaa isaa gaafa laallu maal jedha barreeffamni ishiin gara olitti barreeffamtee jirtu kun jechuudha. Gammoojjicha keessatti konkolaataa irraa gad na buusan, lafa na cibsan, ija koo fi afaan koo hidhan. Yaa Waaqayyo akkanumatti na ajjeestaa egaa jedheen mankaraaree boo'e waan jedhu mata duree kana irratti barreeffamee jira jechuudha. Walumaa galatti yaadni cuunfaan kitaaba kana keessatti barreeffamee jiru seenaa ijoolleen Oromoo biyyoota garaa garaa keessatti keessumaa biyyoota Arabaa keessatti dabarsaa jiranii fi haala isaan keessa dhaabatanii hojjetanii fi akkasumas immoo maqaa gadhee isaan irratti mogga'ee jiru akkaataa kamiitiin irraa kaasuun danda'ama wanta jedhuu fi ergaa gudunfaa innis keessatti of qabatee jiru keessaa inni tokko isa kanadha jechuudha. Maal jechuu barbaadameeti yoo jettan ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kallattii garaa garaatiin kaan miilaan, kaan xiyyaaraan, kaan konkolaataan biyyoota garaa garaatti imalanii rakkoo fi gidiraa gurguddaa keessa darbanii maatii isaanii, biyya isaanii, dhaloota, obbolaa, obboleettii, obboleessa, haadha, abbaa, wasiila eessuma akkasumas immoo adaadaa firootaa fi alagaa kamiyyuu ofirra darbanii gargaaranii kaan barsiisanii kaaniif immoo uffataa fi nyaata ta'anii ofii isaaniitii garuu yeroo isaan rakkina garaa garaa keessatti kufan, yeroo isaan kufaatii garaa garaa keessatti kufan hin argina. Keessumaa bifa jaalallee fakkaatanii itti dhiyaatanii maallaqa isaanii irraa fuudhanii booddee kan isaan ganan illee hedduun isaanii jiru. Kana duwwaa miti haatiif abbaan illee maallaqa ijoollee biyya Arabaa kana keessa jiranii ofii isaaniitti fayyadamanii ijoolleen kun gaafa asii galan harka duwwaa ta'uu isaan irraan kan ka'e deebi'anii biyya ormaatti yeroo isaan deebi'anii rakkina gurguddaa keessatti kufan hin argina jechuudha. Kuni kanaan ta'ee too jiru gargaaruu isaaniitu badee miti, barsiisuu isaanii badee miti. Rakkoon guddaan kana wajjin wal qabatee jiru hojii gurguddaa amma kana ga'u hojjetanii too jiranii maqaan isaanitti mogga'u garuu durba biyya Arabaa, dhiira biyya Arabaa, ijoollee biyya Arabaa jedhamuudhaan maqaaleen fofokkisaan isaanitti kan mogga'uu fi tuffii fi jechoonni namatti hin tolle baay'een isaanii ijoollee kanarratti yeroo darbataman, yeroo dhaga'amu, yeroo argamutu jira jechuudha. Kanaaf kitaabni kun yaada sana wanta isaan keessa dabarsanii hojjetanii maallaqa sana maatii isaaniitiif, biyya isaaniitiif, dhaloota isaaniitiif, obbolaa obboleettiidhaaf ergan sana dhaloonni akka baran dhugaadhumaan ijoolleen kun rakkina kanaa keessa dhaabatanii hojii kana hojjetanii maallaqa kana erguu ilaalchi jedhu akka sammuu hawaasa keenyaa keessatti bahu. Dabalataan immoo maatiin keenya yookiis immoo maatiin ijoollee keenyaa ijoollee isaanii gurguranii maallaqa isaanii duwwaa irraa argachuu duwwaa irratti xiyyeeffachuu irraa akka isaan yaada isaanii kaasanii fi wanta ijoolleen kun hojjetanii ittiin of jijjiiruu danda'an biyya keessatti haala tokko uumanii fi rakkina kana jalaa akka isaan ijoollee isaanii maksan, akka isaan lammii isaanii maksan kan inni of keessatti haammatu ta'a jechuudha. Egaa waan kitaaba kana keessatti barreeffamee jiru otoon isiniif hin dubbisin dura
haala kamiitiin obboleessi keenya Eebbisaan Baayisaa kitaaba kana barreessee waldaa ijoollee waaqayyoo bira dhaabatee dhugaadha yeroo isaa fudhatee kallattii garaa garaatiin kan namni kun nu bira dhaabate jechuudha. Gatiin kitaaba kanaa iddoo kanatti akkuma argitan qarshii 120 yookaan immoo doolaara Ameerikaatti doolaara 20 jechuudha. Mana kitaabaa Shawaa naannoo buufata Atoobis Taraa isa duraaniiti jechuudha. Naannoo sanatti kan argamutu bakka bu'ee raabsa jechuudha. Kitaaba kana kan raabsu mana kitaabaa Shawaa kan jedhamutu naannoo buufata konkolaataa kan duraanii achitti kan argamutu waldaa ijoollee waaqayyoo bakka bu'ee kitaaba kana raabsa jechuudha. Kanaaf kitaaba kana gabaabinumatti achirraa argachuun hin danda'ama jechuudha. Qabiyyee kitaaba kana keessatti argamu keessaa inni tokko karaa obboleessa keenya Eebbisaa Baayisaatiin yaada ijoollee biyya Arabaa kana keessa jiranii wanta inni guduunfee barreesse iddoo kana keessatti otoo wal wajjiniin laallee baay'ee natti tola jechuudha. Walumaa galatti qabiyyeen kitaabni kun of jalatti hammatee jiru otoo argitanii jalqaba irratti baafata qabaa, galata qabaa, seensa waldaa ijoollee waaqayyoon, seensa Eebbisaa Baayisaan, lubbuu gidirfamte akka tasaa taa'anii yaadan miti, akka as taa'anii yaadan miti, akka hoolaan gurgurame yoo ati na ajjeeste anis sin ajjeesa, kaayyoof malee hannaaf manaa hin baane, surree kee ol butadhu, amma dhuguma ceetee na gurguratan, poolisiittiin bilbile, halkan baay'ee gorru keessa shaakaalaa naan jedhu, shaqqaalaa isa jedhamu jechuudha. Shaakaalaa naan jedhu seenaa waldaa ijoollee waaqayyoo kan jedhuuf jeeratti qabachuudha. Walumaa galatti seensa isaa kana obboleessa keenya Eebbisaa Baayisaatiin kan barreeffame fuula 13ffaa irratti kan argamu isa kanan isinii dubbisa jechuudha. Fuula 13ffaa kanarratti dhaqee gaafan isinii dubbisu egaa wanti achi keessatti barreeffame obboleessi keenya Eebbisaan Baayisaa maal jedhee barreesse kitaaba kana gaafa seensa isaa barreessu jireenyi dhala namaa bu'aa bayiidha. Yeroo hundaa akka yaadanitti namaaf hin mijatu. Shamarran Oromoo hedduun jiruu fi jireenya ofii isaanii fi maatii isaanii fooyyessuuf gatii guddaa baasu. Biyyoota Arabaa adda addaa deemuun hojii mana namaatti qacaramanii gatii hadhaawaa baasu. Rakkoolee qaamaa fi xiinsammuu hedduuf saaxilamu. Boqonnaa dhabuun halkanii fi guyyaa miidhamanii hojjetu. Namoomaa gaditti ilaalamuun tuffatamuu ni arrabsamu baay'eedha hedduudha. As teenyee yaadnu miidhamni isaanii hagas maraa nutti hin mul'atu ta'a. Keessumaa maatiin shamarran kanneenii faayidaa maallaqa xinnoo irraa argatu qofa irratti xiyyeeffachuun gidiraawwan isaan biyya ormaatti arganiif dhimma dhaba. Maal jedha Oromoon yoo mammaakuu? Gabaan hin argin farsoo qabdi. Eeyyee gabaa hin argin sana maatiin Oromoo hedduun farsoo ishee malee summii hin agarre. Kanaaf amma illee maatii hedduun ijoollee isaanii gara biyyoota Arabaa sanatti ergaa jira. Kaayyoon barreeffamuu kitaaba kanaa maatii shamarraniif hubannoo uumuudha. Gidiraa shamarran keenya biyyoota Arabaatti dabarsan ifoomsuun maatiin ijoollee isaanii biyyoota alaatti erguu mannaa asumatti haala isaan ittiin hojjetanii of jijjiiran mijeessuu irratti akka hojjetu taasisuudha. Dhugaa qabatamaa biyyoota sanatti ijoollee keenya mudatu baasnee barreessuun maatiin isaanii itti gaafatama akka fudhatu taasisuu fi kitaaba kana kan barreessine. Kitaabni xiqqoon dhimma kana irratti barreeffamte kunis kaayyoo barreeffamteef haalaan ni raawwatti jennee abdanna. Oromoon dhaabatee yaaduu qaba jedheen yaada. Oromiyaan bal'oodha. Amma carraalee hojii hedduu qabdi. Rakkoon keenya inni guddaan carraa hojii yookaan qabeenya dhabuu otoo hin taane ilaalcha sirrii dhabuudha. Hedduun keenya akka waan biyya keenya keessatti hojjannee milkaa'uu hin dandeenyetti yaadna. Kanaafuu ofii keenya carraa hojii uumuu yaaluu dhiisnee biyyoota biroo irratti hirkanna. Kan keenyaaf bakka laachuu dhabuun rakkoo keenya yeroo hundaati. Ija keenya banannee ilaaluu danda'uu qabna. Seenaawwan shamarran kitaaba kana keessatti barreeffaman hunduu ergaa tokko nuuf qabu. Biyyi ormaa biyyuma ormaati. Biyya ofiitti hojjechuu wayya. Maarree dhaamsa kitaaba kanaaf deebii haa kenninu. Asumatti hojjanneefis maatii keenyas biyya keenyas jijjiiruu haa yaallu. Dukkanni hin bariine hin jiru. Kaleessa har'a miti.
boris guyyaa birooti. Rakkoon har'a keessa jirru kun gaaf tokko seenaa ta'ee seeneffama. Eeyyee inuma darba. Kanaaf abdii kutuun hin barbaachisu. Dukkanni har'aa gamatti ifa fuula keenya dura jiru haa ilaallu. Teenyee harka ormaa eeguu otoo hin taane haa hojjennu. Magaalaan miidhagduun UAEtti argamtu jechuun Dubaay jechuudha. Dubaay seenaa waggoota 30 caalaa hin qabdu. Waggoota 30 dura gammoojjii namuu keessa hin jiraanne turte. Kutannoo ajaa'ibsiisaa qabaniin jarri baroota muraasa kana keessatti magaalaa ajaa'ibaa taasisuu danda'an. Har'a magaalaan sun wiirtuu bashannanaa addunyaa kanaati yoo jenne soba hin ta'u. Nus kutannoon hojjennaan biyya keenya uumaan badhaatuu taate jannata lafa irraati sababa hin jijjiirreef hin qabnu. Ilaalcha keenya sirreeffannaan, wal gurmeessinee waliin hojjennaan, wal dhaggeeffannaan, kutannoon sochoonaan, dhibaa'ummaaf iddoo kennuu dhiisnaan, beekumsa qabnu hunda walitti fidnaan, wal tuffachuu fi wal cabsuu dhiisnaan, hamilee waliif laannee wal jajjabeessinaan seenaan nuti hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Ni dandeenya.